Har'a seenaa nama jabaa tokkoo qabadhee isiniif dhiyaadhe. Maqaan isaa Maartin Luuter King jedhama. Seenaa nagaa, walqixxee fi jireenya cimaa. Qaama tokko dhalootaa fi jireenya xiqqoo Atlaantaa Joorjiyaa keessatti bara 1929 hanga bara 1944 guyyaa urjii ifaa ta'ee barri sunis 1929 magaalaa Atlaantaa Joorjiyaa keessatti mucaan guddaan kan maqaan isaa Miikaayil King jedhamu dhalate. Yeroo waggaa 5 ta'utti maqaan isaa Maartin Luuter King jedhamuun waamamu. Abbaan isaa Maartin Luuter King qalloo amantii Phaaphaasii ture. Haati isaa ammoo Albertaa Wiiliyaams King aadaa amantii fi barsiisaa turte. Maartin yeroo xiqqaa ture mana barumsaa Segregated yookaan kan gosaan adda baafame keessatti barate. Guyyaa tokko yeroo jaalala ijoollummaa isaa ilmaan adii wajjin taphachuuf yaale. Ati gosa diimaadha, nuti ati wajjin hin taphannu jedhaniin onnee xiqqaa isaa keessatti dhukkubni guddaan uumame. Akkamitti namni namummaa waan biraa caalaa xiqqaa ta'uu danda'a jedhe. Abbaan isaa yeroo Maartin waggaa 12 ta'utti akka isatti himetti, ati nama qofaa miti nama guddaa ta'uu qabda jedheen. Garuu gosa kee irratti hin sodaatin, gonkumaa haqa kee dubbachuu irraa of duuba hin deebi'in jedheen. Qaama lammaffaa barumsaa fi jaalala Maarii Haawus Boostaan keessatti bara 1944 hanga bara 1953 bara 1944 irraa kaasee Maartin kolleejjii Maarii Haawus keessatti galmaa'e. Amantii fi siyaasaa barate. Yeroo sanitti qaallota amantii akka Benjaamin Maayisii fi Joorjiyaa Kilaayis irraa barate. Kan isaan isa barsiisan haqa uummataa fi amantii wal qabsiisuu akka ta'edha. Bara 1950 akka Yuunivarsiitii Boostaan keessatti PhD baratee qorannoo amantii Technology of Hope jedhamu irratti hojjete. Achitti dubartii bilisummaa fi amantii Koortiyaa Skoot jedhamtuu wal argate. Jaalalli isaanii guddaa ture. Guyyaa handhuura Koortiyaa isaaniif jedhu, ani hin fedhu ati qaalluu qofa ta'uudha, ani si hin barbaadu, ati haqa uummataa irratti qofa hojjedhu jette. Maartin lubbuun kiyya hanga jirtu nagaa lubbuu kiyya haqaa fi qabsoo irraa kennuuf uf duuba hin deebi'u jedheen. Qaama sadaffaa qabsoo bilisummaa eegalu. Montaagar 1955 hanga bara 1963. Montaagar albama bara 1955 guyyaa ho'aa san dubartii Roosaa Paark jedhamtuun teessoo makiinaa irraa kan adiif qophaa'e qofa jedhuun irraa bu'ii jedhaniin buhuu didde poolisiin qabee isii hidhe. Maartin hoogganaa Montaagar Baas Booytaak jedhamu fudhatee waggaa tokkoo fi guyyaa 17 walumaa galatti guyyaa 381 uummanni diimaan makiinaa yaabbatee hundi kennaa makiinaa kana deemuu filanna jedhe. Guyyaa guyyaan jalqabuu, guyyaa guyyaan nama ajjeesu. Garuu Maartin sodaa qabeenyaa, sodaa jiruu, garuu sodaa haqaa irraa takka of duuba nan deebisu jedhe. Bara 1963 qabsoo isaa babal'inaan Barmingahamii fi Waashingtan DC geessee guyyaa Maarch 1 Waashingtan jedhamu namoota 100,000 olii waliin I have a dream jedhuun dubbate. Abdiin koo jiraadha. Guyyaa tokko ilmaan keenya gosa isaanii irratti kan hin murtooyne akkaataa amala isaanii irratti murteeffatu jedhe. Namoonni Indoneesiyaa dhiiraa fi dubartii wal qabatee ulfaate. Marree eegaa haga kennanuuf kennaa jedhe. Qabsoo afuraffaa rakkoo hidhaa fi qabsoo itti fufa jedhe. Bara 1963 hanga bara 1968 yeroo Maartin san waggaa 10 keessatti mana hidhaa 30 irratti darbate. Guyyaa tokko mana hidhaa Barmingham keessatti Letter from the Birmingham jila jedhu barreesse. Haqa argachuuf yeroo hundumaa sirrii ta'a, yeroo barbaachisuuf nagaan dhaabbachuuf miira diddaadha. Bara 1964 Nobel Prize jedhamu argate. Garuu yeroo sanitti qabsoo bilisummaa Black Power jedhamu hidhannoo filate. Maartin hidhannoon hin fayyadu jedhe, nu nagaa qofaan injifachuu ni dandeenya jedhe. Uummata isaa fuuldura dhaabbate. Qabsoo shanaffaa du'aa garuu kan hin duune Membaas bara 1968 Membaas teessoo 1968 hojjettoonni qulqullina nuti namoota nuti hunda caalaa xiqqaa miti jedhanii qabsoo geggeessuu turan. Guyyaa Apriilii 3 bara 1968 Maartin dubbii ajaa'ibaa takka dubbate. Aybiin tun The Mountain Top jedhu dubbate. Ani samii irraa biyya haqaa argatee argee jedhe. Ani hin sodaadhu, nuti injifannoo ni arganna jedhe. Guyyaa itti aanu amajjii 4 bara 1968 halkan Block Lortiina mooteellaa irra dhaabbatee Koortiyaa wajjin bilbila dubbataa ture. Ani nagaan deebi'ee jira jedheen. Dhugaa rasaasaan Maartin lafa irra kufe. Yaa Rabbii koo Maartin jedhe abbeeraa isheeti. Addunyaa maraa dhiifamee uummanni diimaan haqa keenyaaf nuti ni duuna jedhanii aarsaa kaffaluu eegalan. Seenaa nama cimaa har'aaf isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Seenaan kun yoo isinitti tole laayik tuqaasu, chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayib gochuu hin irraanfatina. Seenaa birootiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif hawwa.